بسم الله الرحمن الرحيم. تاتي أجائبا تاتي أداتي تتي تاتين كنس قودنا جمع خيستي سينا أجائبا سينا كانغرنا منياتو سينا الدنيا إسلاما خيستي دوب أكان قلبينا مجابسو تتي أرغني سينا كنس مال فكات دوبرتي تكاتو وقادي دمدور أمنتي إسلاما قبتي أمنتي كريستيانا راغر أمنتي إسلاما رفتي مكان سي أستاذ خديجة جدمتي أما خديجان أكما منتا إسلاما قبتين برنوت إسلاما قرآن في حديثة برچو إيقلتي كم قرآن في حديثة إدو غرغرا تيتي برنوتا إسي هردوفتين وفي سيتي جباتين دين إسلامنا خيستي خيركم من تعلم القرآن وعلمه يتجرى الرجالان كيسن نما قرآن برتي برسيسة يجو تجرى يروتنا أستاذ خديجان iddoo barnoota waaniin baradhe kana hawaasa islaamatiif fidaa gochuun qaba yookaan aarsaa godhee barsiisuun qaba jettee karoorsitti. Barsiisuudhaaf haalli mijjatu bakki taa'aniitiin nama barsiisan hawaa barate iddoo taa'ee barsiisuudhaaf rakkataatiin hin jiru. Masgidatti barsiisuudhaaf rakko, manatti barsiisuudhaaf, mana ijaartee barsiisuudhaaf humnaa siin hin gahu. maal yaatte Ustaaz Khadijaan manuma isii ofii keessa jiraattu gibbuma ofii keessa jiraattu keessatti barattoota shamarranii walitti qabdee barnoota barsiisuu eegalte. Barnoota barsiisuu eegaltee barattoota kana erga waggaa lamaa fi way akkas barsiisteen booda barattoota kana hifzii Qur'aana haffazziiste Qur'aana. Iddoo seentara markaza hifzii dhaabantee barattoota eebbifte hifzii kana xumursiiste. yeroo kana ni dhiite malee bari'uun isiidhaa waan hin oolle Ustaaz Khadijaadhaaf bariisaan dhiyaate fakkaata. Namni Arabarraa namni biyya Arabaa Sheekh Maxar jedhamu tokko dhufe biyya keessa daawwannaaf osoo olii gad deemu ziyaaraaf iddoo kan akka ziyaaru haala Rabbi carraa mijjeesseef bakka meeqatu tacarraa haala mijjataa ziyaaraadhaa dhabdee taa'utti jirtu jira. Walaakin Ustaaz Khadijaan alaaqaan isiif Rabbi jidduu jiru jabaa waan ta'eef Rabbi subhanahu wa ta'ala haala mijjeesseef markaza isii kana barattoota isii kana dhufanii akka ziyaaran carraa argatan Sheekh Maxar. Sheekh Maxariin dhufanii markaza kana ziyaaraniitiniin lammii biyya Arabaati ijoollee tana laalan. Ijoollee dubaraa taasitti Qur'aana haffazde tana laalaniitiniin gammachuun isaanii akka malee qalbiin isaan cabe. Ustaaz Khadijaan beekumsa isii qabdu qabeenya isii aarsaa gootee barsiisu jirti. Mana isii keessa ala teessee ofiisiitii dhiphattee ani immoo qabeenyan qabu Rabbirraa nagaafata jedhanii achi deemanii lallabatanii iyyatanii dhaabbata isaan wajjin jiru wajji wal ta'uudhaan Ustaaz Khadijaadhaaf gamoon abbaan darbii afurii akka jaaramu waliigalteen godhamee jaarmayn eegalameef xumurameef. Guyyuma kalee isaa kana taateen ajaa'ibaa kan godina Jimmaa keessatti mul'ate kun namichi Arabaa Sheekh Maxariin maqaa ijoollota achitti Qur'aana haffazanii nam 18tiif maqaa isaaniitiin kaampaanii warqiin irraa oomishamtu geessee maqaa isaaniitiif warqiin yookaan zahabni taddaafimee qarshii kanaa mi beekan ziqiini qulqulluun maqaa nama saniitiin yaa Allah maasha Allah maqaa nama saniitiin dalagamee fi hojjetamee fi biyya sanirraa dhufeef. Kaampaanii irraa maqaan isaanii kaampaanii galee jechuudha. Eebisaa isaaniitii irratti eebisaa markaza ijoollee eeba ijoollee kanarratti ustaazonni biyyattiin tun qabdu Ustaaz Ahmadiin Jabal, Yaasin Nooruu, Ustaaz Ibsaa Hassan namoota gurguddaa aalimman Sheekh Jimmaafas dabalatee warroonni majlisaatis namoonni gurguddaan iddoo argamanitti Ustaaz Khadijaan eebistee ijoollee tanaaf badhaasa isaanii harkaatiif warqiitillee harkatti kennanii fi eeybaan galan goobaan galan jechuudha. Seenaan jalqabaa dhiphina ta'us boodarra gammachuu ajaa'ibaatiitu jira. Gammachuulee ajaa'ibaa tan dhuma isaarra jiru kana keessaa Ustaaz Khadijaan kana qofaa miti. Ilmaan isii mucaan isii kan waggaa 9 Qur'aana haffazee guyyaa kana eebbifamee eebbatan irratti dhiyaatee Qur'aana qabe. Imimmaan qabachuu dadhaban Ustaaz Ibsaa faan Ustaaz Ahmadiin Jabal faan akka malee boo'atu. Viidiyoo akka asirraa agartan kana fakkaata. Intalti isiidhaa ta waggaa 12 Qur'aana haffazuu qofa osoo hin ta'in kitaaba barreessitee guyyaa kana kitaaba hangabbaatee eebbiste. Filmiin fakkaatu
وان فيلمتي خيالك كان أبا فيلم جني ولد لكن كان فكاته أنا فتى من تاس لا ما رد لني الرب الدنيا سجيني تزقديا كليس يرو تنتيرو ثنتي أمنتاني سيف براتو أمنتيت أمنتا إسلامتي في جماعة هجنا جو جماعة أنا فتي ركنا عليه مركزة ركنا عليه مسجدة ركنا عليه برسيسة ركنا عليه برتها ميكاتم برد أبني وان كمنون كبيني خينيان فرّي في بينا فاتوها إنه يا جماعة الدنيا تنرتي كبيني خنكي لما كوف خنياتي في التيد برسيتي تكافي خردي خنكيتي خنتي كوفاتو خيتي وفني خن قيامتي تكا خنا من الراباسوتي إما يوخ أما خادي جرو خنا تكا أنا من الراباسة تكا أنا تو في الراباسة يوم نجاتنا في الراباسة يوم مخينا دام بلاي بالذات من خنا الرجيجي أما لبونك يبهودن ديسي ربين سبحانه وتعالى دوتي هددا ما خيسن ديسي رئيسين ديو رجرتين ونجي أمنيتي جرا يرودون بينو وان يرودون بين يتشاف وان دو أبودا هذا برفنو ها أتشخاينو ما ليني بانكي خينيامتي ما ليني خيشا خينيامتي وفنو را خينيامتي ها أفتوهنو ها أفتق ها أفيادنو إسلام ما فاقوماتشنو نسنينجا وفايادنو سينان قودنا جمد دلقمتي سينا حواسا قويتو خينياتا وقفدي إسلام نجباتشو قبا نمنا منتا إسلام رت خليل في وحنغنا دلقي أنا فتي مال وجتو قم السلام عليكم